Ashama harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota sanyii mootii jira jirtu nagaa keessanii alhamdulillah galata rabbii nagaa kootiin isiniin ja'a hordoftoota fi kabajamtoota kiyya har'a jechuudha viidiyoo xiqqoo shubaraa buufan dhufeen isiniin ja'a subscribe like share argu ማለት ነው እስከ መጨረሻ እኔ ጋር ቆዩ የተከበራችሁ የሰኝii mootii ቤተሰብ ማለት ነው cimliqin jecha jira jechuudha injiraam tiire turani gizee dhufan kana akkanuman isinin jaa hordoftoota kiyya irra laalamu jechuudha narra laalina isinin jedha na jechuudha har'a waan xiqqoo shina kulfisiisee desna jedhilleen jechuudha isinif qabadhee dhufeen isinin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya har'a jechuudha maalidha beektanii waa'ee Sumayyaa fi Saayidootiin xiqqoo ishee dubbachuu dhufeen isinin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma argitan jechuudha yetakabbarechi aadde Sumayyaa jechuudha aadde Sumayyaan mana yetakabbaru obbo Saayidoo ቤት ሄዳ ነበረች ማለት ነው ደምቴ ወይን በላቸው አማርኛም ራሱ ጠፋብኝ እኮ እና hordoftoota fi kabajamtoota kiyya masana siraati ያንን isni taasam akkuma jechuudha argitanii miidiyaa kana irratti argaa jirtan jechuudha yaada xiqqishoo ishitin dabarse jedhee tanan dhufe ወይ namu dama yaraba ወይ በላቸው ኤሰን ደሞ ይደላትን beekamu እና jechuudha hordoftoota kiyya Sumayyaani mana Saayidoo deemte jechuudha akkuma argitan miidiyaa kana irratti waan uffatte jechuudha maali maqaan isaa habaaya mita boomaadha habaayuu mana lakka habaaya illee miti jalbaaba illee miti jalbaaba jechuun kan jechuun isaa miti hin beeku garuu waa wayii jechuudha uffattee deemte jechuudha calqii bal'aasaa uffattee mana Saayidoo deemte kadhattuu taate jechuudha kadhattee jechuudha wayne balacho rabbi nama xiqqeessin bar jalana jechuudha yoo rabbi nama xiqqeessu akkana bar shamaran teenya kiisi jechuudha shamaran gizee keessa itti fayyadama namni isin jaalatu tokko isin jaalata isin eegee gaafa dhabi isin irraa jechuudha garaa ofii murataa jechuudha isin galee onni ofiitillee isin irraa hidhataa jechuudha gaafa san garuu baay'ee isin xulfaachuu danda'a kanaafuu of eeggannoo godhaa isinin jaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanti kun sirrii miti jechuudha waan ta'ullee hin qabnedha maaltu dhufe innaa jechuudha hordoftoota kiyya gizee kadhatamtu gizee barbaadamtu san diddeet ashaafarin qaba ganna dhiisa ana malee dubartiin jirtu jettee jechuudha Saayidootti of jijaa turte dhugaa dura Saayidootti baay'ee aarree turre garuu ergasii dammo jechuudha Saayidoon of sirreessee ayyuu dirasii raasu jechuudha ka fuudhe siifanii karakkoon qabaatummaan deebii jedheeni kadhachaa ture jechuudha ishiin garuu Sumayyaan diddee gizee meeqa kijibdee jechuudha Yamaniidha illee jechuudha Itoophiyaatti deebistee waan ishiin isan goonin jiru jechuudha Gondar buustee jechuudha Saayidoo lubbuu fi kana gadhiisee jechuudha Gondariin buustee waan ishiin hin goonin jiru jechuudha itti taphachaa turte jechuudha hanga fedhee ta'u ilma dhiiraa akkanatti itti taphachuu shaggaamte hordoftoota kiyya maaliif hoo jettan cubbuun nama qaba jechuudha waan godhan hundumarra waan facaafatte inuma haammatta jechuudha waan facaafatte hunda isaatu osoo haammatiin hin hafu inuma haammatta waan addunyaa kana irratti facaafatte jechuudha kanaafuu hagan itti jabaachuu sirrii miti ture jechuudha Sumayyaan badii guddaa qabdi jechuudha isin galee asumaanuu jechuudha akka gorsaatitti gorsa obbolummaa tokko jechuudha yeroo keessanitti fayyadama yeroo keessanitti jechuudha isin galee yeroo keessanitti wanti hundu hin darbu wanti hin darbine waaqayyoon qofa wanti addunyaa kana irra hin darbine waaqayyoon gidii bakka hundaayyuu jira innaa jechuudha waaqayyoon qofa malee hunduu hin darba jechuudha wanti hin darbine tokko saatiyyuu hin jiru innaa akkasan isin hin jaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkasitti jechuudha Sumayyaan akkuma yaada kiyya kan duraatitti isiniif deebi'a yaadni kiyya xiqqoo ishii badee ture
nama to siyaasaa jira jechuudha. Namni injira miti yoo namni nama biraa sa'u yaanni namaa fudhatama. Innaa kanaafuu jechuudha Aadde Sumayyaan mana Saayidoodha itti kadhachuu deemte jechuudha. Mee rabbuma keessa jiraati namni gadi deebi'ee kadhachuu mana jaarsa ofiiti midhaan bullee yookiin dammoo maal jedhamaa firfaarii funaannachuu deema kadhachuu deema bageetaas rabbi nama salbisin akkanatti rabbi nama salbisin timta okay video iyyaqaddamu maxaallo innaa jechuudha rabbitu ishii salbisin isinin jaa hordoftotaaf kabajamtoota kiyya wanti ishiin የመጨረሻadha jechuudha kuni waan dhumaati jechuudha salphina guddaadha jechuudha kuni ወይኔ በላቸው ማሊካ ምንድነው እያየሽኝ እኮ ነው ቪዲዮ እየሰራው ነው መጣለው የታለ hordoftoota kiyya namatu na bira jira xiqqooshi jiraamite inna rabbashani dhiifaman isiniin jedha yaada illee akka balleessan jechuudha yaa rabbi gisee viidiyoo waraabu jechuudhaan osoo akka yaada kiyyaati namni na bira dhufuu baate desna jedhaan jaaladhu jechuudha beetanii kuwaa kiyya taa'ee yoo naasee desna jedhaan isiniin jedha innaa namatu mana keessa deddeemaa jira yaada kiyyallee na harkaa fudhatan wayni balacho anna akasin isinin jaa hordoftoota kiyya Sumayyaan jechuudha mana Saayidooti firfaari kadhachuu deemte hordat salphin wallahi salphina guddaadha jechuudha kuni inna Saayidoon illee kun nagaritti ishiin daballe viidiyoo ishiin hojjettee gadhiistellee hillaalleeyyuu inni jechuudha imaanii wajjiniin jaalala keessa seenii jira jaalala addaa keessa seenii jira jaalala Sumayyaadhaaf jedhee Sumayyaadhaan barbaadaa ture imaanii fudhatte jechuudha imaanii fudhatten sinin jaa hordoftoota kabajamtoota kiyya beetani jechuudha shamarranii nuti jechuudha xibabii guddaa qabna xibabii jechuun maal jedhamaayyuu hin beeku afaan biraatini hin beeku aan xibabii maal hin beekan sinin jaa jechuun bakka hin jiraamti ilma dhiiraa sossobnee qabachuu dandeenya jechuudha. Hamaxanyaa fedhe haa ta'u, badaa fedhe haa ta'u, nama akka fedheeyyuu haa ta'u jechuudha. Nuti amalaan jechuudha sossobnee qabachuu ni dandeenya. Jaalala kenninee fi jaalala isarraa fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Malaan zim jedhaniitu maammiti laal. Jaalaluma kana onni irrayyuu nama tokko jaalatte yoo akkaataa ittiin ibsituu fi tasgabbii hin qabaatin jechuudha. Jaalalli ati nama san jaalatu sun bu'aa hin qabu jechuudha. Qilleensa irratti hafaa jechuudha. Sinii galee nama san biratti bootaa hin qabu jechuudha. kabajaa tasgabbii waan baay'ee nama barbaachisaa jechuudha ilma dhiiraa tokko qabattee obiraatti hambifachuudhaaf waan baay'ee si barbaachisa jechuudha injiraa miti karaa guddaa deemuu qabda jechuudha zim jedhaniituma waan noomiti jechuudha imaan akkasuma jechuudha Saayidoo jechuudha qabattee obiraatti hambifatteerti jechuudha shamarran hunda isaanii irraayyuu ayyuu walamaan naati maal jedhamti hawwii hunda isaanii irraa jechuudha Saayidoo qabattee jirti jechuudha imaan qabattee imaan gobaziidha jechuudha isinii galee akkaataa itti nama qabatan beekti jechuudha akkaataa itti jaalala namaa ibsan beekti jechuudha isinii galee ilmi namaa tokko yoo nama tokko jaalatu quxaan quxura yookiin bilic jedhu kannaan madaalu miti jechuudha hordoftoota kiyya qabeenyi fixeensa ganamaati fixeensa ganamaa beektanii ganama mastaawutii fakkaata jechuudha laal xiqqooshi yoo aduun itti bahee naannoo sa'aatii 3 sa'aatii 4 ta'ee aduun itti gadi bahee hin badaa jechuudha fixeensa ganamaati qabeenyi kuni jechuudha jaalalli qabeenya madaalamuu ilmaayyuu hin qabu jechuudha hordoftoota kiyya osoo ta'e osoo ani jechuudha akka yaada kiyyaatitti nama tokko yoo wal fuudhan yookiin wal jaalatan osoo qabeenya qabaachuu baatanii dasna jedhaayyuu qabeenya qabaachuu ishiinis innis qabaachuu baate zeeroo irraa ka'anii wajjiniin takka jedhanii hojjetatanii jijjiiramuu danda'anii jechuudha isinii galee innaa jechuudha duwwarraa osoo ka'anii dasnama jedhan isiniin jaa hordoftoota kiyya amma ayyuun illee qabeenya jala kaatti hawwiin illee isobdi malee gaafa duraa qabeenya kee homaan barbaadu waan takka fedhu maalii yoo jettee dhattee Saayidootti hirumtee garuu jechuudha hawwiin illee nama xiqqimii barbaadudha jechuudha yoon achi ilaalu nama isaayyuu jaalatan natti fakkaatu isaayyuu nama jaalatan natti fakkaatu
isinii galee nama qabeenyumaaf jedhanii itti maxxana wayiin natti fakkaata jechuudha. Ana akka yaada kiyyaatitti jechuudha. Kuni yaada kiyya beektanii nam jechuudha. Nam tokko akkaataa ittiin nama laalutu jira. Akkaataa ittiin nama hubatutu jira. Akka hubannaa kiyyaatitti akka yaada kiyyaatitti ani ayyuu fi keessa ayyuu fi hawwiin Saidoon jaalatan jedhee abadan hin amanus yaadulleen jechuudha. Akka kootitti innaa akkasiin isiniin jaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya Sumayyaan salphattee jechuudha. Sumayyaa walumaa galatti lafatti haftee jirti jechuudha. Amma deemtee gizeedhaan jechuudha. Osoo nama biraa itti heerumtee bareedaadha jechuudha. Akkasoo ta'e malee hin taane jechuudha. Hin taane Kiristaanaan badhaanedha. Hin taane bakka Sumayyaa sitti hin taane jechuudha. Ay sitti hin taane Sumiyyeetiyya sitti hin taane jechuudha. Baay'uma deemtee uummata garaftee illee ofirratti fincoofsistee illee ayyuu takkallee eenyudha buniifaa jechuudha. Baay'ee hojjetaa turte illee ni goobazii turte illee ni amma garuu muudii si harkaa corroqee jira jechuudha. Muudiin keessi harkaa corroqee jira. Innaa akkasii jechuudha. Hin taane jechuudha. Akkasiin isiniin jaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Sumee teenya harkaa corroqee muudiin harkaa badee jira. Saidoo immoo yimmachi sittaa tolu laa. Sittaa tolu yimmachi ba'uunati bakka des bulonyaan inni desna jedhee jira jechuudha Saidoodhaaf. Saidoon gobaziidha. Haa ta'u fuudhuunis waan majjiroo amantiitu eeyyama. Saidoon dammoo nama 3 4 5 jechuudha osoo amantiin eeyyamee fi haga 5 6 bulfatuu danda'udha. Nama dalagatudha nama waa harkaa qabulleeni innaa kanaafu jechuudha. Sumeetiyyaa bilaashatti wannoo taate jechuudha. Osoo us jettee gizeenni ayyuu siif ni ka'edhu san naa hiiki jetteeni isi hiiktee hiikeen walitti deebi'anii bareeda ture. Amma bakka harkaa bahee jechuudha.